Yoo yaashama akkam jirtu kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteetii haaraa yoo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beellii banaa gochuu hin dagatina. Godina Wallagga Bahaa Naasibuu Sireetti haleellaan waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwatu itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Oduu gammachiisaa kaawunsiliin tokkummaa amantoota Itoophiyaa fi tokkummaan amantoota Itoophiyaa yookaan Abiyaata Kiristaanii kan jedhamu walitti araaramuu oduun ammee dhaga'amee jira. Jilli mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Paatriyaarikii mana amantiitti Abuna Maatiyaasiin durfamuu guyyaarraa magaalaa Maqalee gale. Dhugaan suuraa dargaggoo shanii harka isaanii duubatti hidhamanii boolla keessatti gataman duuba jiru maalidha? Godina Wallagga Bahaa Naasibuu Sireetti haleellaan waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwatu itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Waraanni gara aanichaatti bobbaafamee iddoo Caarii jedhamuun beekamutti shamarree ganda 21 badii tokko malee itti dhukaasee ajjeesuu maddeen dubbatanii jiru. Shamarree maqaan ishee Ayyaantuu jedhamtu kun barnoota kolleejjii xumuruun guyyaa muraasa booda eebbifamuuf qophiirra akka turte namoonni itti dhiyeenyaan beekan ibsanii jiru. Ajjechaan waraanni gara jabinaa hamaan bakkaa bakkatti raawwatu hammaataa dhufuun walqabatee kutaalee Oromiyaa garaa garaatti uummanni yaaddoo nageenyaaf cimaaf saaxilamee jira. Oduu gaddaa Koomishiniin Poolisii Oromiyaa balaa du'aan boqochuu Saajin Iteenash Olaanaa Alamuu ilaalchisee gaddatti dhaga'ame ibse. Koomishiniin Poolisii Oromiyaatti miseensa qajeelchaa Poolisii Godina Booranaa fi itti gaafatamtuun yakka dubartootaaf daa'immanii kan taate Saajin Olaanaa Iteenash Alamuu geejjiba uummataatiin leenjiif gara magaalaa Adaamaa osoo deemaa jiranii naannoo Kibbaa Godina Geediyoo aanaa ergaa cafeetti balaan konkolaataa gaafa guyyaa 2/11/2015 ganama keessaa sa'a 5 irratti uumameen du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Saajin Olaanaa Iteenash Alamuu fedhiif jaalala ogummaa poolisiif qaban irraa kan ka'e hojii poolisii keessatti gumaacha guddaa taasisanii jiru. Saajin Olaanaa Iteenash Alamuu maatii hawaasaa fi hiriyoottan isaanii biratti hedduu jaallatamanii ta'anii otoo jiranuu guyyaa gaafa 2/11/2015 balaa tiraafikaan lubbuu isaanii tasa darbee jira. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa du'aan boqochuu Saajin Olaanaa Iteenash Alamuu ilaalchisee gaddatti dhaga'ame ibsaa. Ati firoottanii fi hiriyoottan isaanii hundaaf jajjabina hawwa. Oduu gammachiisaa kaawunsiliin tokkummaa amantoota Itoophiyaa fi tokkummaan amantoota Itoophiyaa yookaan Abiyaata Kiristaanii kan jedhamu walitti araaramuu oduun ammee dhaga'amee jira. Manni maree waldoota warra Wangeelaa Itoophiyaa ji'oota lamaan darbaniif gamtaa waldoota warra Wangeelaa Itoophiyaa waldaa guutuu Wangeelaa bu'uura Kiristoos yookaan masarata Kiristoos ifa jireenyaa Hiwoot Biraan waliin wallabdee mudate irratti ilaalchisee mari'achaa kan ture yoo ta'u rakkoolee fi gara fuulduraatti akka waliin hojjetaniif karaa saaqee nagaa buusanii jiru. Baniinsaan Paaster Masfin Mulgeetaa sagalee Waaqayyoos kan dhiyeesse luba lalisaadha. Manni kiristaanaa Itoophiyaa keessatti qaawwishii dhiphachaa jiraachuun hojii wangeelaaf faayidaa guddaa qaba. Hojii wangeelaaf tokkummaa keenya eeguun hojii waldaa itti aanu waliin hojjechuuf nu gargaara. Jalqaba guddaa kana hundaaf Waaqayyoon haa galateeffannu. Jilli mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Paatriyaarikii mana amantiitti Abuna Maatiyaasiin durfamuu guyyaarraa magaalaa Maqalee gale. Jilli kun hanga Phaaphaasii Abuna Maatiyaas dabalatee Phaaphaasiiwwanii fi jaarsolii biyyaaf keessatti hammate kun wayita buufata xiyyaaraa Raas Alulaa Abbaa Naggaa ga'anitti hooggantoota bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraayin simatamee jira. Jilichi pirezidaantii bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waliin mari'achuu miidiyaan mana amantaa Ortodoksii gabaasee jira. Sinodoosiin Itoophiyaa hariiroo Tigraay wajjin qabu sirreessuuf waadaa galuun gargaarsa birrii miiliyoona kennuuf waadaa galuun ni yaadatama. Akkasumas manni lubummaa Tigraay fi hordoftoota naannichaa cinaa dhaabbachuu isaatiin sinodoosichi ifatti dhiifama gaafatee jira. Namoota waraan hubamaniif qabu dhiisuu isaaniitiin dhiifama gaafateera. Sinodoosichi gargaarsa miiliyoona qarshii miiliyoona 20 waadaa galee ture guyyaa har'aa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti laatuun gabaafame. Waraanni kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf deemaa ture walqabatee sinodoosiin Itoophiyaa uummata Tigraay irratti duguuggaa sanyii lallabeera jechuun hariiroo qabu addaan kutuusaa manni lubummaa Tigraay ibsee ture. Dargaggoo 5 harki isaanii duubatti hidhamee iji isaanii haguugamee boolla keessatti ugguramanii mul'isuu tibbana miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa tureera. Taatee kanaan walqabatee namoonni garaagaraa yaada garaagaraa karaa miidiyaa hawaasaatiin ibsachaa turaniiru. Haa ta'u malee yoomeessa suuricha dabalatee dhugaa suuraa kana duuba jiru maal akka ta'e hubachuuf Addis Standard namoota dhimmichatti dhiyeenya qaban 2 dubbisuun adda baafatee jira. Akka maddeen lamaan Addis Standard dubbisetti taateen kun godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxuu Kaarraa magaalaa Qilxuu Kaarraatti kan raawwatedha. Dargaggoon 5 hidhamanii boolla keessatti mul'atan kunneen Subsiidii nagdee Tasfaayee Tasfaasaa
Tasfaayee Tarfaasaa, Iyyaasuu Kaasoon, Abaabaa Dhufeeraa fi Dassaaleny Bulchaa kan jedhaman yoo ta'an, Jiraatota Homaa Aanaa Qilxuukarraa ta'uu maddeen Addis Istaandaard himanii jiru. Torban lama dura shakkii waraana bilisummaa Oromootiin hidhata qabuun jedhuun humnoonni tika mootummaa magaalaa keessaa adamsanii erga hidhamanii booda gara mooraa raayyaa ittisa biyyaa aanicha keessatti naannoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qilxuukarraatti argamu geessuu jiraattonni kunneen himanii jiru. Ragaa bahaan keenya kan jiraataan magaalaa Qilxuukarraa ta'ee fi dargaggoota 5 keessaa isa tokkoon fira kan ta'e maqaansaa akka hin hiramne gaafatee akka himeti dargaggoonni kunneen haleellaa fi reebicha cimaa keessa darban jedheera. 5 keessaa inni tokko garmalee waan dhukkubsateef wal'aansaaf mana yaalaa akka deemu erga eeyyamee fi booda mana yaalaatti dhaqee gaafachuu kan ibsee namni kun dargaggoonni kunneen akkuma harki isaanii duubatti hidhametti boollatti gatamanii dararamaa turan jedhe. Ragaan Addis Istaandaard dubbisee fi fira miidhamaa tokko kan ta'e kun maatii dargaggoota kanneenii nyaata haa geessan malee haala dargaggoonni kunneen keessa jiran garuu kan hin beekne ta'uu ibsee jira. Waqtii roobaa kanatti hamma yoonaatti haala kanaan dararamaa jiru yoo ta'e iyyuu hundi isaaniiyyuu dhukkubsachuun isaaniin ooluu jedhee jira. Jiraataan magaalattii biraa fi hiriyaa dargaggoota qabaman keessaa isa tokko ta'uu ibsuun kan maqaansaa akka hin eeramne gaafatee akka jedhetti ijoolleen kunneen shakkii meeshaa fi odeeffannoo WBOdhaaf laattu jedhuun qabamanii jedhee jira. Magaalaa keessa qabamanii gara mooraa ittisa biyyaa biyyattiitti fudhatamanii booda boollaa akka qotan erga dirqamanii booda boolluma ofii isaaniitti qotan sana keessa akka ciisan dirqisiifamuu dabalee himee jira. Akka nama kanaatti dargaggoonni kunneen erga qabamanii kaasee hanga har'aatti halkaniif guyyaa boolla kana keessa dabarsu. Boolla kana keessa oolanii buluu roobaa fi aduun achumatti isaan rukutaa jechuun isaan keessaa tokko kan Obsaa Dinagdee jedhamu dhukkubsatee waan tureef gara mana yaalaa akka dhaqee wallaanamu wabiidhaan gallakkifamee kan ture yoo ta'u guyyaa 4 booda gara maatii isaa erga deebi'ee booda humnoonni kunneen hordofanii deebisanii fudhatanii jiran. Haala dargaggoonni kunneen yeroo ammaa keessa jiran maal akka fakkaatu ifatti kan hin beeknes ta'uu boolluma sana keessa jiraachuu danda'u shakkii jedhu kan qaban ta'uu himanii jiru. Maatiin ijoollee kanneeniif nyaata geessaa kan jiran ta'us ijoollee kanneeniin garuu wal quunnamuu hin danda'an waan ta'eef yeroo ammaa kana haala isaan irratti argaman kan hin beekne ta'uu himanii jiru. Fuulli isaanii hidhameeraa waan ta'eef halkaniif guyyaayyuu adda baasanii hin beekan jechuun haala suukkanneessaa keessa jiru jedheera. Suuraa ijoollee kanneen kaasuun kan baasee miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhalataan Oromoo ta'an mooraa waraanaa sana keessa jiraatanidha jedhee jira. Dhimma kana irratti Addis Istaandaard qondaaltota mootummaanichaa dabalatee qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu qunnamuuf yaalii taasiseen hin milkoofne. Paartiileen siyaasaa mormituu gumaacha Adda Birtukaan miidhagsaa akkamiin ilaalu? Hooggantuun duraanii dhaabaa mormituu waggoota 4 walakkaa darban boordii filannoo biyyaalessaa hoogganaa kan turan Adda Birtukaan miidhagsaa aangoo isaanii fedha isaaniin akka gadhiisan beeksisan. Adda Birtukaan ministeera muummee Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufuu isaanii hordofeeti biyya waggootaaf keessa jiraatan keessaa Ameerikaa irraa gara biyyaatti kan deebi'an. Yeroo boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa akka hoogganan muudaman dhaabbata kanaa walaba gochuun jijjiirama fiduu danda'u jedhamee abdatamaniiru. Yeroo isaan muudaman xiinxaltoonni siyaasaa abdiif shakkii ibsan. Tokko muuxannoo fi aarsaa qabsoo siyaasaa keessatti ba'an irraa ka'uun muudamuun isaanii dhaaba sirna diimokiraasii ijaaruu keessatti gahee olaanaa qabu ni cimsaa kan jedhudha. Kan lammata kanneen walabummaan jaarmiyaa gahee murteessaa qabu kan hoogganuuf akka rakkatan ammoo kan ibsan nis jiru. Aadde Birtukaan guyyaa muudama isaanii yaada kennanii muuxannoowwan qabu beekumsaan barnootaan horadhee walitti qabee bakka hojiirra oolchuudha. Aangoon kun aangoo kabajaan fudhatamuudhas jedhanii ture. Itti dabaluunis filannoowwan boordii filannoo biyyaalessaa kanaan dura gaggeessaa ture uummata biraa amanamummaa dhabaa waan tureef ilaalcha uummataa jijjiiruun hojii ifaa fi bilisa ta'ee hojjechuuf waadaa seenan. Baatii waxabajjii keessa fedhaan akka aangoo gadhiisan wayita beeksisan ammoo gama kana amanamummaa boordichaa fooyyessuun sochii paartiilee siyaasaa jajjabeessuuf hojii hojjennee milkoofne irraa jedhee amanaa jiran. Amma waggoota 4 walakkaa booda deebinee gaafa ilaallu Aadde Birtukaan miidhagsaa turtii isaanii boordii filannoo keessatti waan ofii raawwachuuf abdatan akkasumas waan biyyi ni raawwatu jedhee isaan eegee raawwatanii jiru. Kanneen yeroo dheeraaf walabummaa boordii filannoo irratti gaaffii dhiyeessaa turan keessaa tokko kan ta'an paartiin siyaasaa mormituu gumaacha Aadde Birtukaan